bu'ee galee haga danda'ameen nama kana warra bilbila isaa qabdan isaan gara keessatti isaan erguu barbaadan wal qunnamaatii akkasitti haa gargaarru isin jala ulfaadhaa kana jechuun barbaadan galatooma. Barbaadanillee karaa inboksitiin waasappii isaatiin lakkoofsa isaa miseenjariin asumaan inboksii tiktaaktiin dubbisuu dandeettu. Jaalaloon eessa kutee? Jaalaloon Jamaalitti bilbiluu kutee. Jamaalitti bilbiluu kutee. Hunda caalaa sa'a kanatti kan isa barbaachisu ispoonsara caalaa waan of duraa caalaa waanuma amma keessa jiru. Amman tanatti argitee namni kun yoo qaban ilmoon tun yoo harkatti miidhamte isa qofaa miti nulleen sheenamina. Ilmoon immoo hunda caalaa lafa addunyaa kanarra taadhaaf abbaan namarratti rakkachuu ilmoon waan beeni nama harkatti rakkachuu caalaa. Ilmi dhiiraa immoo waan jabaattetu fuula namaa dura isa dhaaba malee ila abad nama dura dhaabata jechuudha. Waan biraa dhiisatti amma abdiin as keessatti yeroo amma as keessa taa'ee seenu kana hagama gatti dhaga'amu hundi keenyaan beekna. Garuu namni kenna gaa itti himaniitu namarraan dhaga'u jechuuf isa dhiyeessuun dirqame. Osoo dhugumatti akka namummaatti ol yaaduun jiraate suura nama dhaqna isaas yoo ilaalan haamilee nama cabsa baay'ee tokko. Kan ammoo abbaan ilma ofiitti garaa jabaatee cakkanee akkas gochuu hin danda'u. Rakkinumatu waan kana hunda nama gochuu danda'a. Rabbi ilmoo isaa fayyisuu warri dandeettan rabbiin isin rakkisini waanuma ammatti argatee ilmoo ofiitti jaalatee matama ofiitu ittiin gaggeessuu yoo argate kan biraa mootu waadaa seentan irratti itti guuttan inshaallah. Kanaaf namoonni hubannoo faallaa hubattan dhiisaa gaarii miti bormana keessan seena. Rakkoon immoo himattee namatti hin dhuftu ati miiliyoonara feetee yoo taate guyyaa tokko rabbi kuffisee si agarsiisa. Kanaaf wallahi qoosina guyyaa tokko isinitti seenti waan taateef guyyaa san jettan sheenoo italaa jiruu keetirratti jechuudha. Kanaaf akkasitti hubadhaa namni hin dandeenye bar du'aa illee namaa godhaa boo rabbiin ilmoo teessee haa fayyisu atillee si haa tasgabbeessu. Ilaaliin obboleessa kiyya jedhee namni gorsa olii kenna. Dirqama gargaaruun qofti dirqamaa miti. Yaadan sappoortii wal gochuun hin jira. Gorsa oliif kennuun hin jira. Haala akkasiititti jechuudha. Wayye. Ilma mucaa xiqqicha haati fudhachuu didde moo isanumatti taraa hin godhin moo walitti deebisuuf araarsuuf wanni isan gootan maaltu jira? Yaala jirra. Fudhachuullee diddee osoo hin ta'in haaluma waliigaltee jaarsaaf jaartii kana piraayiveetidha yoo dubbatan gaariidha malee paabliik illee gochuun gaarii miti nama kennan beekta. Jireenya namaa keessa seenee amma waan biraa dhala. Kana piraayiveetii maan dubbannoo dandeenye malee piraayiveetii goona garuu asli piraayiveetii goona reedii kenna maaltu jira seeta. Daa'imni gidduu kanarratti anja garaanja isaaniiti dubbii isaan gidduu deemu wadhakka kanarratti daa'imni miidhamuu qabu. Daa'imni badii isaan waliin balleessaniif daa'imni sabiyyiin malaayikaadha. Kanaafuu daa'imni kun miidhamuu hin qabu. Kanaaf Abdii Muktaar jalqabumayyuu yoo waliigalteen rakkoon biraa keessaan jiratte anilleen maagiillee dubbisee isallee dubbisee haa taatu garuu haga tokko abdiitti dubbadhee jira. Sababni isaa abdiin amma Zizo. Yes. Jaarri miidiyaa irratti walola jara miidiyaa irratti dubbachuun hin barbaachisu. Rabbi walitti araarsuu maagiilleen gaariidha abdilleen gaariidha. Nuti amma nama akka nama tokkotti wanni abdirraa hubadhu abdii yeroo kanatti rakkoo keessa jira. Yeroo baay'ee ani mucaa isuma biratti argama ga'e biratti nagarre jara wallolanillee ani wallolanii malee takka jaarsummaa jarallee taa'een beekuu jara wallolanillee hin agarre ani sigalee hin teennillee ani. So yeroo baay'ee warri jaarsummaa jaraa ta'a ture ayitiin gireedii faanatti fakkaata. Samman guddoo na araarsani yoo rabbi araarse walitti araaraman walitti adeemsani. Amma akka nama rakkate tokkotti gargaaruun barbaachisa. Gargaara. Hin barbaachisu. Dantaa isaati dhiisa kanuma bakka. Okay, kajara lamii dubbii keessaa laallaa rakkoo hin qabnu. Namoonni as jala deemtanii maagii galchaa jettan nuti yaa'ee biraa keessa seenuuf osoo hin taane kan dhufne amma dhimma jiraachuu dhabuutiif dhufne kan dhimma maagiitiif Abdii Muktaar keessaan fixannaa jaalalloo maal qabattee dhufte?
Jamal dhufujira kaashaappii isaati irratti wal taane lakkoofsaanuu katabaa nuti amma gamoo gargaarsaa nama gartee rabbii laafisee gara kaashaappii Jamaalin akka keessa buusee isa kana hatattamaanii gargaarsa inni barbaachisu keessaafuu mucaan isaa akka yaala argatu gochuu irratti osoo xiyyeeffanne inshallah. Ayya. Intura Jamal. Inturu lakkoofsa isaa holdan lakkoofsa koppii godhiiti asirra maxxansi zeeliin hin hojjetaami. Yeah, okay, mi ilaala mute godhe. Mute godhi seena. Qaban barbaachisu namni namummaatti amantaan qofa ta'a warri kuwaa warri koomentii bakka biraatti deema fataa jedha yoo barbaadan suura abdii faa gara galcha fataa jedha deema dhiifama isin gooreer nama baay'een barbaachisu waan ta'eef deema please hidu. Nama doolaara 50 darbuuf yoo arganne hingaa ilmoo namaa ajjeesee gumaa irraa kafaluun nu waan ta'eef rakkoo miti. Manum girgirri alfallegam. Hidu anuma itinin jedhe. Yeroo geemii an taphadhu koottaa taaptaa boora. Hin jaaladhu iyyuu nama nama rakkatetti qoosu. Deema namni dhibbaa deeme alhamdulillah. Deema ammallee. Namoonni gaggaarii namni dhibbi qofti yoo haftan kuwwan hin barbaachisu deema. Kabizaatti raas jetti jarri beektaa. Amma asitti waa'ee wal dhabbee jaarsaaf jaartii haasaa hin jirru waan ta'eef bakka biyya baqaa keessa jira rakkoo keessa jira itti dhagameera. Akka gargaaramu feena waan ta'eef namni dhibbi takkaa yoo haftan hingaa waan ta'eef deema please isinii eeyyameera. Hidu. Daqiiqaa tokkotu hafee deema. Deemaa ka maa teettan? Mismiyaa jirtaa? Jirtanii as keessa sooretti faan? Seenaan jirti seenaa ol naa galchi seenaa. Amantii irra barreessine moo afaaniin? Amantii irra barreesse. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Haadha saniif qo'aama warri arrabsoo namni dhibbi lamaa deeme warri du'a namaatti itti gammadu rakkoo namaa itti gammadu namni dhibbi lamaa deeme ammallee deema irra dhaamiti qo nama dhibba lamaa oli warri du'a obboleessa keessanii rakkoo itti gammadaa jirtan deema irra dhaamallee jeesti namni dhibbi takka namni firii qabu baqa namni argitee namaaf rifatu gahaadha namni dhibbi takka. Namni dhibbi takka gahaadha waan ta'eef namni kumaa 500 deemaat jala attaas faliguun baqa. ጥላቶች እናታቸው አፈርት ብላ ሄዱ ማለት ምን ግድኝ ማለት ነው እንዴና ማሶሲሳ ዲስ ፍራ ዶክተር ብረታ ኢሳን ለጉ የመተኮር ረጋዲስ ኢሳ ዶክተር ጃላሎ ኮሜንት ያካ አናማ ዲበታ ከቆፋ በርባዳ አናማ ዲበ አፕሊኬሽን አናማ ዲበታ ከቆፋ በርባዳ ዋንተ ሲዱ ጋሚ Whatsapp? Doctor Tichi nana ku dide ubeita, Perico, Sinagarre. Ega. Sinagarre wallah. Sorry. It's okay, Oman. Kabu salam talle furmana do ifade bete garam khese kabade je. Okay. Sajabi ko bete jalalo. Kopese. Barreessi koomenti jalatti jaalallo. Okay, koomentiin bana dhaggeeffa dhamma namni gargaaruu dandeettan qofti waan doolaara 50 namni 10 takka doolaara 100 namni 10 tokko waliin nu darba. San booda warri waa arrabsu mana ofii banatee arrabsu. Zizo. Zagwaale saa dheeraa turu jechuudha. Yeah, one deema turis wallahi kuban qabu bijiin ture arrumaan dhagee ammumaan dhageetti qommana kaanillee taree dhaggeeffadhe just listening. Namatti dhagamaa hedduu namatti dhagamaa waallee asirratti dubbachuu rakkisaadha hedduu rakkisaadha michuuftuun biyina koomentiin banameera Haashim doolaara 100 rabbi siyaa kennu hiriyaa jireenya addunyaa kana keessatti jireenya addunyaa kana keessattis namni bu'aacii keessa dabara namni waan arkin hin jiru abdiis taatu Haashim doolaara 100 Haashim keessa ergifati hiriyaa isaadha waan ta'eef nama long term beeku so atis taanaan waan dandeenye akka obbolummaa karaa kamiinuu wal bira dhaabbachuun dirqama namummaatii fi oromummaan qabdu kuttee duubatti hin deebinu ani carraalleen arganne involves ta'uu hin feene gidee hedduu itti seenuu hin feene taree dirraa eegal
social media ra hanqa dandeenyatti of qusachuu dhimma jireenya namaa gargaarsi akkuma ta'etti keessam dhimma bultii namaa isaanumatu beekaa rabbii fi isaanii beekaa khanarra ani reediinis khanaa nan beeyne khatabii fi ture maaliif involve guutuun fedhu social media irratti laakiin namaan akka malee an kabajuu cufti keessanuu namaan akka malee an jaaladhu akka obbolummaatti jechuudha. Maaliif social media kanarratti ilmi namaa wal kennuudha wanni guddaan irra argamu. waliif kennus ni jira wal kennu faayidaa takka hin qabu. Amma kallatti man doolaara 50 dhibbaan wama waciila gidee walitti fuunee fi yaada eegas yoo dabarfannoo firiiko maal jette? Yaa sunis gaarii yaada baafatan gaarii na fakkaata aslii kenna. Because yaadaati nama wanni jette we gonna support both sides. Gargaaramu qabaannaan har cufattu ijoollee lachuu gargaaramu qabanii dhimma kaan keessaan fixamuu qaba. Mucoonis obboleettii teenya gurbaanis obboleessa keenya ani isaanuma geemata dhageeffadheetiin karana dhufe maaliif obboleettii teenya isiinis innis obboleessa keenya waan ta'u keessaan fixachuu qabanii keessaan isin fixuu qabdan gargaaramuu isaanaan jarri lachuu gargaaramuu qaban. ilmoo isaanis yoo danda'ame walitti deebisuu yoo danda'a walitti deebisuu ni mul'ata mi kaamantiin akka tabaa jiru dhiifama akka falmuu qabna maal mul'atu ilmaan oromootiin cuftu obboleeyyan qaama barra katabaa jira dhiifama freestyle akkam goonare bahii deebi jaalallo bahiiti reefu waan bilbiltee fi bahiiti akka haraatti ol see harkisuuti eegasii barreessita eegasii koomanti goota hayya dhiifama freestyle akkasi maaliif jaalallo galatoomii dhiifama maaliif not to involve in nabeetani waan hedduu bakka hedduu seen of qusachuun barbaada laakiin wanni kun obbolummaadha taatii tanes wama sirra deemarraa ammaan dhageerrii barraa ka'ee quban qabu social media akka duraanii dilas hin fayyadamu nama long time Facebook irratti beekan abdii obboleessa keenya gaarii takka nama long time keessatti beeku wanni taate ilmi namaa qalatanii godha akkasumas mucoonis obboleettii teenya qaama keenya dhimma kana keessaan fixa reediinis nama bilchaataadha nama hayyuu cufti keessanii nama bilchaataa jedhine asli jaalallo ol deebise yaa ol deebise jaalallo dhimma keessaan fixa social wal gargaaruun sokkee normaal haa ta'uuti asirratti keessaan laakiin abdiifis mucayyoofis bira dhaabadhaa daa'imaafis akka malu godha obboleeyyan kiyya akka malu akka namni nutti qoflu hin godhina jiizoo mul'ata reediin achi jira mubaarakis jira ijoolleen ciccimoo asliin mucayyoos bira dhaabbadhaa haqa jaarsaaf jaartii rabbiitu beeka rabbi khaaliqa qofaa beeka jarri lachuu jireenyi isaas daa'imni kunis akka kiyyatti haadhaaf deebi'uu qaba we've been raised that way akka kiyyatti akka nama biraatti hin beeku inni hir'ate asuuntiin gargaaramuu qaba abdii muktaar mucoonis gargaaramuu qabdi akkasumatti mucoonis obboleettii teenya qaama keenya daa'imni kunis tajaajilamuu qaba harka abdii jiraate harka isii jiraate support godhuu qabna left right jarri lachuu support ta'uu qaba akkasumas dadhabbina keenya social media irratti fiduu hin barbaachisu jaba namni nuun freestyle amma ni mul'ata na laalame check na godha mul'ata jaalallo ni mul'ata sounds good mucayyoos itti dhihaadhaa dhaqaa dubbisaa yoos jala jiraattis asliyoo anaa jalaa bu'aa yoo barbaachise obboleettii teessan qaama keessan girgirrii fasoonteen keessan takkii dhaqaa dubbisaa isiis mari'adhaa foon keessan gargaara bakka gargaaramuu qabdus rabbii beeka akka itti jaallu cuftu obboleen dhalaa qabna abdis qaama keenya isiinis qaama keenya wanni jiru gargaarsi always hin dhaabbatu wal gargaaruun dirqama gargaarsi arra gargaarin borduida wal galuun hin barbaachisu wal gargaara qaama qalbii wal bira dhaabbachuu qabna qaama qalbii nu cuftu ani akkuma keessanii biyya namaarraa dhufe biyya teenyarraa baqadhee dhufe so wanni gootan isinirra hayyuu miti ani isinirra beekame ziizoos jaalalloos reedii aadamis alhamdulillah anka duuba deebi'uun fedhu hanqamta akka qalbiin na cabte ana beeka reedii namaan daangaa malee khabajuun bahun qabu
dhimmi isaatu ala bahuun qabu ture. Isoo kee wanni kotte ta'abdiitu lammataame keessatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gargaarraa waalaikum salaam ni gargaarraa. Ziizoo Mee abdiin alhamdulillah yaada fuunaa firii arto. Okay gargaaramuu qabdi mucayyoos daa'imnis treatmentii isaa argachuu qaba. Mucayyoonis treat ta'uu qabdi asli na fixachiisa. Daa'imnis kunuunfamuu qaba. Mucayyoon sunis maalitti jirti hubachuu qabna. Haati mana isaas dirqama innis dandeenyu isaa walitti deebisu. Sanirratti galatoomaa jechuun barbaada. You are right. Freestyle. Nuti qarqaarsa aguurra murakkoon qabu. Waan isi qarqaarsaa fi waan abdii qarqaarsaa rakkoon qabu qarqaarsi nu bira seenu jira akkaawuntii nama kennarra obboleessa kennarra seenu waa'ee isiillee yaadachuu fi abdiillee yaadachuu sanurra dhiisa bakka qarqaarsi qofa adeemsifamu amma lamaanuun qarqaara. Yaa amma gargaarsa daa'imman waan ta'eef gargaarsa irratti yaa'onnaa jennu. Abbaan ilmaa yaada baasa. Hunda keessanuu isin galateeffadhaa. Ani kana dura rakkoo keessa dabarseetii miti rakkoo akkasii hin qabu mana kiyya akka gaafa mucayyoo tanaan walitti dabalamneeti gaafumatti akka mana dalagaa deemte qarshii takka fiddee naarufteen beektu ofii kiyyaa mana kiyya dandayaa ture. Kanaaf reedii fi aslee son ta'in uummata kaayiroo guutuutu beeka gaafumatti akka mana dalagaa deemtee dalaydeen beektu. Anaatu YouTube kiyyaa fi waan garaagaraatiin dalagee mana kiyya oofataa ture. Hanga humna kiyyaatiin. Qoy kana fixachiisi jecha yaada tokko qofa. Namoota yaada biraa dubbatan waan argeef deebisaa jira. Is bakka ati warra koomenti ta'an waan kun jira. Itti aansee waan sanii dubbachuun fedhaanis jechuun rakkadhee hin beeku jechuu barbaadeeti jireenya kiyya kophaa keessatti takkaa waan rakkoo fi maal argeen beeku jechuu barbaadeeti walumaa galattu. Dubbataa sookee ziizoo dhageeffadhu keessatti ta'uu qaba. Asirratti dhiisa atis. Rakkoon qaba. Yaa keessatti ta'uu qaba. Okay Jamal Fayyaa fufaa. Amma ammoo mucaan na biratti erga deebi'ee maarchi 30 irraayi maarchi 30 amma ji'a 3 deemee jechuudha. Namuu argaa gaafa suuraa isaa maxxansu jalqabe irraa yookaan ammoo hunduu ni beeka maarchi 30 irraa gara baatii 3 deema. Maarchi 30 baatii 2 wayii jechuudha. Walumaa galatti egaa mucaan na bira deebi'ee yeroo kanatti kana keessatti an dalaguu dadhabee jechuudha. Kana wanti ani yaada natti eetiin dubbadhee malee waan biraatii miti. Galatoomaan waan biraa dubbachuuf fedhii hin qabu. Okay Jamal itti fufaa yaadatti kennaati kaashaappii barreessaa jalatti kaashaappii ammuma darbadhaa warri dandeettan. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kaashaappiin mul'ata. Waan irra turtanillee quban qabu osoo waan deemaa jiru namni clarify nu godhu jira. We need to know like exactly what is going on. Jechuun kiyya waan kaleessallee hin turre ani haasame keessa hin jiru. Ammas jaalalloon natti bilbileetiin dhufee maali wanni amma haasawaa jiru are we going to mucaa helpii goonamoo ummata kana walitti deebisumoo wanni guddaan kami maalinni wanni barbaachisu. Fardin guddattiin maaltu harkaan qabu? Fardin guddooni waa lama qofa amma fardin guddoo waan. Explain Godif. Thank you. Laal Jaamsi amma gargaarsi godhamuu deemu gargaarsa akka emergensiitti haala amma abdiin keessa jiru. Rakkoonni keessa jiru kan agartee haga dandeenyu bira dhaabbachuuf akka emerjensii gargaaru. Mucaa isaa kan dhukkubee mana yaalaa geessinee yaala akka argachu gochuudhaaf akka emerjensiitti kaashaappii kenkee qopheessinee kuma reefu siin jedhu. Rakkoo rentii mana haa ta'uu haala rakkoo kana furuudhaaf namuu waan danda'u 50 ta'ee 20 ta'ee 100 ta'ee kaashaappii san keessa buusee akka hatattamatti isa kana dhaqqabuudha. Mucaa san mana yaalaa geessinee yaalachuudha. Tan ammoo kaleessa haasofnee ture akkuma guruppii keessatti haasofne nama dabalachaa irratti mari'anna sun keessan taati. Sunarra asirratti hin deemtu ta'arra ta'uu qabdu gargaarsa emerjensii mucaa isaa mana yaalaa geessu qofa. Tanama biraa araaraaf maarree sun agartee akkuma reefu Dr. Asiliileen jedhe reedii faatu harkaa qaba duraanillee warri keessa ture isaanii sun keessan taati duraanillee paablik irratti araaraaf maarree inoo dhimmi isaanii ka'ee waan hin turiniifi keessan xumuramti yoo kan agartee barbaachisaa ta'ullee taate sun isaan qabdi san keessan seennu ta dhimma agartee jaraa keessan seennu mucaa xiqqaa fi
Abdii sababa inni agartee kaleessa waan sayyaalii godheef rakkoo kana gargaaruudhaaf ammatti namuu waan danda'uun biraa dhaabbannu kaashaappii Jamaal Godii keessaa buufnu jennee yaada kana irratti wal taane jechuu galatooma. Bakka takkatti Aslii fi Ziizoo carraa naa kennitan bakka gargaarsaa kanatti keessattuu Jamaal Godiitiif Ziizoo laallatti dhageessanii Ziizoo. Qoy Jamarree gaaffii isaatiif deebii gaa argate moo arganne freestyle. Jamaalee yoo qurrama qabaate yoo taateef illee Jamaal firii akkas godhu. Yes, yeah, kanaaf ila waan tokko wayita dalannu it have to be clear out waan qulqulluu tokko dalaguudhaaf barbaachisaadha. Amma jaalaloon naa ibsee jira because ani kaleessallee I was so busy with the family waan kana keessa inni naasoyne garuu galgaluma ka'ee galgala dhaga'ee wayita dhaga'ee jaalaloo gaafadhe waan akkanaa happiin ta'e naan je'e ammoo achi as ganama kana abdii dubbiseeti maal waan akkana je'ee dubbise ani so kanaafi amma wanti nu goonu kuni yaadni lamaa sadiitu wal keessa jira akkan argaa jirutti yaada kana keessa yaaduma jaalaloon kaase kana fudhannee deemnamoo what are we going to do yaada daa'ima kana daa'ima dhukkubu kana amma salaamu alaykum yaran waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mana kabane ana miti dhufu keessaniif galatooma ila ani magelleen obboleetitiyya abdileen obboleessa kiyya wallola isaanii quba hin qabu takkaa jaraa wallolu hin agarre jarrillee kun abdileen kana takkaa jaarsummaa jarrillee taa'een beeku abdiinatti himateen beeku mageennatti himateen beektu waan an quban qabne mana kiyyatti laaquun hin barbaachisu ani kaleessa abdii qaaman arge pooltiisaa argee gaafadhe dura akkuma qoosati amma akkana miirri dhugumanatti dhagamu jirana jedhetti kolfeetuma gorsee biraa deeme ganama kana walitti deebine aboo maali waan akkasii goote ummatallee maaliif achiiftaa minaamin jedheeni suuraa wayii agarsiise natti dhagayemeera dandeettanii obboleessa keessanii waan ittiin jiraatu ilma ofiitti aannaniin bitu kiraa manaa kafalatu daa'ima isa ittiin yaalatu gargaara dadhabdanii dhiisa jaarsee haadha manaa wallolee fi isammootu rakkoo jara lamaan jidduu jiru quban qabuu takka jiranitti himanne warri duraan illee sirriitti wajjin qaban rakkoo walii beekan reediifaa jaarsummaa ta'aa ture akkama jetteetti dhaga'utti samman guddoon keessa quba qabdu hafittu amma jesti mucaan namni yoo akka ta'u dhabe akkan taane ta'aa waan kanatu kana na godhe jedhee agarsiise suuraa iseetti agarsiise ture kan inni itti agarsiise yoo dandeettan gargaara yoo dadhabdan dhiisaa kanuma mana biraatti haasa'aa waa'ee jara wal dhabdee jara araarsuu fi dhiisuu jara kanuma ana kanatti fakkaata. Mana kiyyatti bultii namaa jidduu ajandaa godhee akka boru namni garee gamaa gamanaa qabatee wal nyaatu fedhu waan ta'eef kaaniyyuu dadhabe. Sorry. Jaalallotti ittiin erga maallaqa waan gama kiyyaati. Isin galeem? Maal jetta waan kanarra? No, sirri asli. Okay. Wayyo. Egaa asli naa mul'ata lakkoofsan katabaa jiru. Hin mul'atu lakkoofsa. Hin mul'atu? Ajaa'iba. Ammallee deebi'a. Hin baha. Hin bahini fi namni biraa haa barreessu. Allee koomentiin hidhaa jira namni hundi barreessu waan ta'eef yaadni kiyya kun Firii, Jamaal, Ziizoo, Hayyu, Seenaa, Reebii warri asirra jirtan isinii ta'e. Yaadni ta'ee jira malee asirratti haasa'uun barbaachisu akkasii. Atiin jaalala. Dhugaadha yaadni kan kee sirriidha. Sirriidha hin barbaachisu asirratti yaadni kan kee dhugaa iddoo annaa ta'ee jira. Maaliif yaada bareedaadha. Dhiifama isinii ta'e koomentii bana ati kaashaappii afaanii warri koomentii abarreessu. Ani wantummaan gaafii kaaseefiyyuu asli gaafii masaniyyuu namni waan tokko itti seenuu dura adeemsa wanti sun deemaa jiruun adda baafachuun barbaachisaadhaa fi gaafii san kaasee galatoomi qulqulleessiteertee siif jaalalollee qulqulleessitaniirta waan artattama harkaanu qabdutti garasitti haa deemnu jechuu kaan akkuma jettan lafarratti haa ta'uu bareeda waliigallee jedhamu. Anamma akka mataa kiyyaatitti wallahi guyya tokko mageen abdiin natti himattee beektu guyya tokko abdiin mageen natti himattee beeku wal dhabbii jiraatu quban qabu akka mataa kiyyaatti wal dhabanii haa beeku malee keessa afaan jiraatu irraan dhageen
waan hin beekne immoo laaquun hin ta'u magaleen obboleettii tiyya abdileen obboleessa kiyya isin galee naaf anaayyuu hin ta'u gaarii miti bultii namaa keessa deeme waan jarrinatti himatiin baxaabbatuun gaarii miti. Wallahi asli kenna akkasii dhugaa Jamaal Godiiniin bu'aatii dhiifama naa godhiiti asli ani jaalallootti nan bara khiyyaniin qabaa waan dandeessattiin ergaa ani takkaan argine magillee agalgala xiqqoo duraan argee gamana dhufee hedduu nama naa buleetti teenya naamusa qabdu sharafa qabdu arkeetiin jira hanqa xiqqootti 30 minute daqiiqaa 30 dure jechuudha qaama keenya reediin achi jirta ijoolleen isas abdis isiinis reediin dhaqee qaamaan bira gattaa'ee walitti fidee bakka gargaaramuu qabutti jara lachuu gargaaramuu qaban yoo danda'e walitti deebisu dhimma kana asliinis asirratti hin barbaachisu dhugaanaaf gala gargaarsis asiinis keessaan haa ta'u Jamaal Godiitiif zero please keessaan godha keessaan goona freestyle kana waa'ee isaatiif waa'ee isiitiif waan hunda keessaan goona ammoo qarqarsatti gaariitti gargaarsatti adeemu yaa anaa galatoo waan keessanoo amma kallattiidhaan gargaarsa deema أنا أبو بربادة سوماليا باليو فريستايل أسجد أنا موجود هذا فريستايل وانا تجت يعني كوات دهجرا يا ريدي إمبوا نمني درجانا ما بين نمان جتشونا ترى جماعة لا ديس فرا ديس جولة تتكو فرا نمني كومنتي وانوار كدوبتا فرا ديسي أندم مجرا والله وبالله أفرق أبيجرا أم هر راسونتين كله سيرو وانت كنتام إستيس بالبلة إسينيس ندا كيفتارتي manguddummaa fi responsibility guutuu ofirra fudhee jira isa anaaf dhiisa dhimma biraa mootu itti fufa. Galatoomi reedii keenna thank you nin bu'aa fayyaa tahee gama lachiinuu reedii ni jirra hangama kiyyaan ofirratti nin fudhadha gargaarsa xiqqaami hanqa bal'aatu jechuu kiyya innis isiinis gargaaramuu qabdi maali gargaaramuu qabdi waan itti jirtu rabbii beeka isiis innis daa'imnis kanuma jechuu barbaada asoo mbuune dura galatooma hedduu fayyaadaa dubbii akkuma asliin jee keessaan fixa reediirra dhiisa reediin jara lachuu walitti haa ititchuu bakka wasaanyi cufa geemii bakka taphachuu qabu cufa taphatee bakka gargaarsaatti illee asoo mbuune dhiifama isinarra illee fudhadhe Jamaal Godii gargaarsi ka asirra illee ka keessaatti irra jira fayyaadaa garuu reediin isiillee isallee qaamaan gadhe bira gattaa'ee dhageeffatee nutti asaadii bu'ana mataa kiyyarraan eegalee mataa kiyyarraan isiis gargaaruuf dirqamaan qaba abdii muktaaris gargaaruuf dirqama qaba dirqama gama kiyyaanii fudhadhaa fayyaadaa jechuu barbaadeeti galatooma buleen keeqa freestyle before you go kuno lakkoofsa Jamaal Godii kana kaashaappii sarratti namuu waan danda'u buusa ni mul'ataami Enough text go to number text me. Inshallah, we're gonna support them. Definitely, we're gonna support them. Changa, thank you. Thank you. Amma ummata kenna kallattiman namni waan dandeettan $10 50 nama cappuccino takkaa'u qabaafi afaan nuti warri commenti habareetu commenti yeroo tokko nama adaba kee mul'ataa hin jiru afaan nuti. Okay. Waan gootan Jamaal je amma ispeeliree maqaa isaallee godhuu qaban akkam goona qabachuu danda'u akkasitti lakkoofsuma qofa himnaa lakkoofsi 651 2 7 Komenti yala barreeffame lakkoofsa inni meeqana warri qabatta Fingona. Jahan tokko. Ati barreessuu dandeettu lakkoofsa kiyya. Oh, good job. La warri kasaan barreessan ni arga maagarte. Kiyyan didemmo. Yaa jahan tokko 228 7 Maqaan ammoo Jamaal A Godi. Akkuma maqaa isaa kana Jamaal maqaa isaa profile isaa kana. Jamaal Godi kanuma waan garaagarummaan qabu kamas gubbaa jiru. Kanuma bakka maqaa isaa kana that's it. Okay. Bakka sanarratti nu pingo tare doctor. Oh, yaalara. Okay. Akkana warri komantii saniin taphadha ammasin. Jamaal. Jahan tokko 228 7 Namni rabbiin dandeessisee kan Noorzi Ameerikaa kana keessa jiraattan diqqoo jettaniin tuffatina daalara 5 illee maaliif hin taane rakkoon guddoon ammaan tan agartee
jirtu mucaa turraa dhukkubaa mucaan kun yaala argachuu qabaa. Nami ijoollee qabdan hagam takka ijoollee yoo harka nama dhukkubdee gartee akka nama darartu. Even kan waan yaalattu yoo qabaatte hagam takka akka nama darartu nama qabutu beeka. Maaliyya nama harkaa waan qabne. Nama harkaa waan qabne kan ilmoon irraa dhukkubdu san gubbaan yoo imaaji yoo iftaani yoo nu taate tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Kanaafi waan rabbi nu laafisee achi keessa buufne inshallah obboleessa keenya kana bira dhaabbannee qorqalbii isaalleef. Suutanatti siiqee maqaa isaas natti hime nabaruu barbaannaa maqaan koo ibliisii maqaan koo kan biraa abbaa gammachiisi fata jechuun feenaan bakka deemtu dhiisi. Lakini sujade nanu mana rabbi jecha gochisaale yoona raase qalbii iblis isnaan jedhe atuu dargaggeessa takkafata jette toobachuu dandeessa fata jechuun feenaan saahiba gootayi salaata kee dhiisi wajji deemnaa ka'i zinaas dabalatee kan shiishaa fi kamrii natu harkaa qaba kan hundaatu amrii. Yeroo gabaabdutti haala si mijeessa baasii tokko malee anatu si geessa. Abshir saahiba koo jechuun na jabeessa.